سجارة وباسني وشاشة كيس سجسني أنا مرات ورجي جاني سجارة وباسني وان سان سجورة نندان نمبيك ربي صدق أمرنا من صدق بس قالين أفتهتين بولا ثم أنقذوا إديات ما كان فولا بريدي أفان كان يرو دبتو وقا دبتو كما سينجة تيف نمني كندينو هستيت تقول مالي فتيان ربي مالي وانت كان قبضو كايرو كسا إديات سنقبض إسيد أميديا رتبيك كماني أكما سينجة تياكي دهكا جرسونوني أغرتاني هم فدا نمني ديساني دا نمنون دي فيما سيغتي أي سوج جرامجي يوتانا ديما يوتوبي دا قالالا مراتو مفتيان فيا نجي قبديرو أجندا بربادن akka namni hedduun isaan laalu fatiyaa dura buusanii fatiyaa sijaaraa hunda obaasan gabbaasanii deem kushaasha keessa dhaabbatu. Fatiyaa eenyuun loojistikii mana kana keessaa miyuutu godheeni. Sibiraa dhaabbannaa jabaa dhufe. Gootu nama qoy nasraal tokko dhiifamaa wajjiniin nama miyuutiin godhina. Yaani kan hunda namarraan fudhadha moodetara. Dubbadhuudhi moodeetara. Namni tun miyuutu miyaara guutusuunaan minimman alaalam. Ijoolleen kaayiroo fatiyaa isaa jedhe malee wanti inni jedhe hin jiru. Maaliin miyuut gootuuni nama isii gargaaru nama isii bira dhaabatu jechuudha. Maa moodereetaran kennee fatisa. Fatiyaa kenneef kinna didee qo'e balaan miyuutu goo. Dhabama taa bismillah. Dhabama taa na jala. Rabbi dhabama sinaa godhu na jala. Okay, amma isinitti irraa boo carraan isin kannaa dhugaa dubbachuudhaaf fatiyaa hedduu istitti godhan istitti beekamu tiktaakii meeqa asirraa gubanii jira muciyyoota namni argita rabbi sodaadha nama hunda dura namni tiktaakii irratti feemasaa isiidha yuutuubii irratti namni feemasaa isiidha kanaaf roorroo karaa hundaatti deemtu uummanni oromoo beekuu qabu nu qofalchi ni taphatti uffata fuula isii ilaalina wallaahi fatiyaa waan akkasii miyuutii jala baaseen jira amma fatiyaa yoonni dhufe sheerinitti godha antini godhiif ala xuul kennii fi moodereetara. Gargaarri bira dhaabbadha Oromoo ko wallahi nama 450 jirtanii ani dhugaa jirtuun isinitti hima. Fatiyaan dalagaa isin qabdu. Deemtee akkan dalaganne waraqaa UNHCR isin qabdu. Ana dhugaa isin galee kanaaf faamilii isin qabdu biyya alaa keessaas nama tokko hin qabdu Fatiyaan rabbiin bilee. Kaayiroo keessaas hasoon dhufee naqeachoo. Faamilii hin qabdu bira dhaabbadha Oromoo kiyya gargaara rabbiif jecha mucootan obboleettii keenya. Akkuma isin jette namni fiidiyoo dalaguuf deemuutti hin jiru leenca kadhatanii wali guuranii ilillee fi sumuuniidhaan saniin sitti fokkoran feemasummaa kee ta'uu kee amansiisuu kee dhugaa himadhu malee warra maarree jetteen dubbatin ijoolleen kaayiroo qabaatan sii kannan baqattoota yoo dhabanis sokkee sagalee siitaanii ta'uu baate siitu sagalee isaanii ta'aa oole tanuma nagalatoomaa nuti an jiraata. Fatiyaa loojistikii walgalchiitii moodereetar si ci'u tola barina takka shua. Fatu qoy waa takka sitti maanam maal sin jechuu barbaada. Ati numa taphatta iluunis ni jira inshallah anis ni jira waan fedhe yoo ta'e numa taphatta tokko waa takka sim garuu waa takka sit dhaamadha. Warra waan kaayiroo achumatti cufi dhumate. Waan jaraa nutti asin himin maaliif nutti himin sin jedha beektu dhiisi garuma qobsiiti ati. Abbaan fedhe sagalee siyaa ta'u riskii keetis ta'e wala tapha keetis numa taphatta inshallah sii galee. Anis viidiyoo gasiidis ani wallahi dhugaa sitti nama haga keetirra kabajuu hin jiru. Maaliif iyyuu nin beeka waan fedhes yoo ta'e abbaan fedhe hamilee keessi cabsuu hin danda'u. Nuyyuu sagalee waan fedhen sii taana maal godhu. Maaliif followers asitti qabattee deemnu. Maali beektaa wanni fatiyaa irratti godhamu osuma ta'eetu. Suidino kanaaf numa taphattaa waa takka yaddani garuu nam tokko nama si bira jiru dubbii jaraa dhiisi. Warri akkana na godhan akkana na godhe ofirrumaa dhiisi. Ni beeka namni martinuu waan ta'eef ofirraa dhiisi. Nam takkaallee walitti mufate nam takkaallee sagalee siin ta'in. Sii galee kanaaf walitti sin mufatina namni martinuu isin wal bira jira silleen gargaarini bakka waluma kabajaati jiraadha. Kanuma siin jedha numa taphatta inshallah. Asuu galchee. Anganuman dubbadha itti fufa. Maal godhu beektaa akka fatiyaanii jarjartee dhuftee asirratti miira keessa galtee haasoftee nama arrabsitee namaa walitti mufattee namaa walitti buutu gochuudhaaf iyyuu miira keessa sii galchuudhaaf iyyuu isii tuttuqu. Ani immoo osoon fatiyaa ta'e bakka kanatti jechuudha. An miira kan koota qoxaaxareetan jechuudha injifadhee irra aanee agarsiisuu fedha osoon fatiyaa ta'e jechuudha. Immoo yaa balabbi.
يعني نمني هندي نوين بيتي فتيان إنيو أكا تونكوليو جاتو إنيو أكا شاريو جاتو إنيو أكا سيتي هستي قد إنيو أكا سيتي مكانيو مهم بيكتي هنديو وليتنا كنتي إرغا بيكتي أتي نمني أتي بيتو توكو ديني أتي بيتو أنتو كوسيم قدو بر كان أتي مبين سميرا بالي إسا بيتو فول لتو في الرأي إغتا جراتا إن أكا سميرا كيسا قلتي دفتي ميديا رتي دفتي نما ولتبوتي جيفتروني سيد إيساني mucaan kun lakki akkuma jedhanu sana maraattuudha akkuma jedhanu sana lakki isiin hin taatu nama rabsiti bara akkamitti bira dhaabana jedhee namni isiin dheessu godhu gochuu barbaadu fatihaadhaaf an akkasiin harka kennituu fi akkasiin gadi baatee waan tokko naasofne barbaadaan kanaafan dhiisii jedhaa ture. Wannan dubbadhee waa biraa miti Olku fatihaanaa dubbataan ilaalchaadu wanti jiru maal seetee dhugaa kana yoo isin uummatatti hin himanne Oromoon hin beektuuf obboleettii tiyya kana sirriitti beeki. Yoo isin hawaasatti rakkoo keessa jirtu uummata kiyya namni na gargaaru hin jiru isin malee waan tokko hin qabu isin na bira dhaabbadha. Namni isiniif duratti eeydan kan sagalee naa tahaa jiru hin jiru. Geema qabadheen jira lafatti nan dhiisinaa rakkoo kanaan irra jira jettee yoo isin hin dubbanne uummanni hin beekuuf. Silaa rakkoo dhuunfaa keessaan dhumtu yoo taate keessaan dubbattee fitti. Yookaan garaasiitti dhiifatti. Siidu wanni isin dubbatteef sanuma na fakkaata itti fufa. No, ani kanan dubbadhu har'a kaniin na aarsee samoona kana namni baay'een yoomi geemni keenan jedha. Maaliif beeksisan goone irra deebitee naan jedha. Waa'ee maskiidaatti jirraan jedhan. Edaa namni biraa namni viidiyoo naa hojjedhaa jedhan edaa na dura beellama qabataa jira ofii jechuudha. Ani gadda keessa jirra jedheeti waan kanarraa bilisa ta'ee jira sii galee. Guyyaa nageessuu yaa guyyaan geessaniin taphadha inshaallah jedheetiin ofitti dhiisa. Edaa kun shirrii xixamaa jira sii galee. Abbichi sun indaganaa dhufee ani geema qaba jedhee beeksisaa oola sii galee. Ani laaqaan jiru. Indaganaa giiftaroonni afur maal naan jedhanii fatiyya dhiifamanuu godhi. Geemni kee yoom? Geemni kiyya Juulaayii dhumarra guyyaa takkaati. No sana dhufuu hin dandeenyu. Si dura nama baay'eetu qabatee jira. Garuu kan dura qabate arginee jirraa viidiyoo kee situ qabatee. Garuu ijoolleen kanniin maaliif qabatanii? Maaliif ijoolleen kaayirollee sagalee siin taane nan itti himee namni sagalee naa ta'uu hin jiru. Inna rakkoon qabu ani yookiis niin taphadhaa ijoolleedhaan gabbahee Oromoodhaan mari'adheetiin gabbaheetiin beellama qabadhaa. Yookiis butee yookiis immoo nan dhiisa qabuman dhiisaan jedhe maaliifi diyaasbooraan lafarraa ammaaree dhufee ana nan taphachiisu. Kaleessa kaan taphachiisee iftaan kaan taphachiisee dhumarra immoo fatiyaa dhufee taphachiisuu hin danda'u. Ani immoo kanan taphachuu barbaadu ergan taphadhee tapha zimbiloatu hundee tapha gaarii taphadheetiin keessaa ba'uu barbaada malee ani akka namaattis maaliif amma ndoom gastii geemii baay'inaan dhiiseen jira kunoo reedii naa himu. Maaliif nin qaanfadha bakka geema qaba jedhe miti bakka taphachuu nan sodaadha maaliifi namni sun bor dhufee naa kenna amma yoo dadhabe maal naa kenna bor jedheetiin yaada. Namni kana sammuu isaa keessatti kana yaadu hin jiru si galee annin qaanfadha. Kanatu na aarse maaliif atuu beekanii atuu anoo dura bu'ee iluun viidiyoo hojjetan bedhee viidiyoo na hojjechiisee ammas ofii hojjetee nama dura dhaabbattu rakkoo qabu ansii jira jedhee naa qabee kan inni naa hojjetee ilaalaa jirani. Mee maaliif ana duuka godhan? Maaliif istiin kun maaliif barbaachise? Kanaafuu maaliif ijoolleen kaayirootis ijoollee kaayirootti nabdadhuan abbaan barbaade mudiraa jedhu malee mudirri tiiktookii giiftaroota sii galee. Ani wannin jedhe maaliif yeroo namni geema qaba jedhu fatiyaan hin qabdi yaaboo irraa dhaabbadhaa. Fatiyaan tapha qabdi jedhanii naan beeksisiin yoo jedhanii narraa orkanii istii yaaduu istii xaxuu dhiisanii astaanii biyya biraatti istii xaxuu dhiisanii waan biraa yaadanutti maaliif waan gaarii hin yaadanii? Kanaa jedheetanii malee an maqaa isaanii duutii haa dha'u narraa. Yoon du'ellee qabri ofiin ajjeesa malee mataan na bawwaafate hospitaala hin deemu. Wallaa ofiin ajjeesaa yookiis taarii baaniin biyya gala sii galee ijoolleen kaayiroo na bira dhaabbattu. Nan du'allaa abadan ijoollee kaayiroo wajjin jiraataa jirtaa jettanis nan gorsina wajjin jiraataan jiru sini galee. Ani immoo mubaarakiin wagga waggaatti waan hin rakkisuunis hin qabu. Sini galee mataa bowwutti akkana dhukkubnaan ala tul biyyatti wanni jarri sadaqaanatti kadhatanii wanni jarri anaan fooloo isaanii guddifatan hin jiru laa abadan neebar ani achi keessaa na baasa. Ani warra kaayirootii miti sini galee Oromoon qabaa tiiktaakii irraa sini galee ijoollee biyya Arabaas qabaa ijoollee biyya Faranjiis qabaa dogomgoran qabaadheen naan tiiktookii irraa isin na gorsinaan nan deebi'a.
ijoolleen kaayiroo si wajjin jirti warri si qaqqabu isaan hin jedhina nan qaqqaban isaan yoomillee laa akir nan qaqqaban haddas nan qaqqaban booris nan qaqqaban kana baradha sini galee kijiba jaalala kijiba hin barbaadu isin biratti fakkeessanii miidiyaa irratti duuba irratti immoo waan jarri natti godhan gatii hin beekneef warra kaayiroo lakkii dhiisi situ wajjin jiraataa naan hin jedhina waan feetan na gorsinaan eenyunuu haa ta'u nan qeebala tiktaakii irraa sini galee sinnaa wayya sini galee isin boossanii na qabartan yoom biyyatti du'ellee nan gala malillaa abadan asitti hin du'u sini galee hamtuu keessa jiraannaan immoo deemuu dadhabeennan wallahi haadan ofitti kaa'een siree irratti of ajjeesa malee ijoolleen kaayiroo haakima nan geessitu jedha maallaqa siitiin bishaan nan obaastu takka waan takka naan gootu sini galee kanan sini hima lammaffaa immoo waa'ee geemii kiyyaa atuu nan qabadhee jiru maaliif qabatanii maaliif akkanasti ani hin qabadhu maaliif hin qabanne ani walirratti taphachuun barbaada hadhaa boru maali maallaqa abbaan kiyya moo haati kiyya achi isaan bira keessa jira kanan ani hadhaa boru geemii taphadhu sini galee kan kee qobaadha kan isaa qobaadhaan hin jiru hundinuu walqixa laalaa namni afur diyaaspooraan afur natti himee jira nuti kan kee duraa miti namni afur moo namni sadii si dura taphataa jiranii hin tapsiisnaa kan kee irratti dadhabuu mallaa akka nutti dhaarree naan jedhan dhugaa isaaniiti bakka kanaafuu akkan hin taphanne shiraxxaxamaa jira miti kalaas hin taphadhu haa taphatan bakka ani koo akka namaatti halkanii guyyaa taphataan jiru warra na jaallatutu kunoo laayif goolii koo guuta nan darban warra na jaallatanutu bakka hin taayetti gastii irratti sappoorti na godhan hattaa geemii reedii biraa hin dhaqaan jiru waan nan qaanfadhe maaliifi hadda naa kennanii bor maal naa kennuu jedheetiin qaanfadhe sini galee mataa akkanaan qaba mataa dayyuu san qabu hundinuu giiftara qaba jedhee boru iftaan ani mon yaada maaliifi waan jarri hojjetan waan dalagaa jarri dalagan overtime dalagan halkanii guyyaa dalagan gatiin beekuuf namaan yaada yoo ammas ta'u na jala jiraatee hin taphadhu gankumaan taphadhu haa taphatanimi adarbuuf isaan Kanadaan deemaan itti mul'ate Kanadaan deemaa jedhee dubbadheennan kun hundi dhufe miti bakka eeka inni kaleessa taphasis deebi'ee taphachuu barbaada inni hin taphannes ana jala buufata kun istummaadha sini galee eessaa ka'ee jaalalli manaa ka'a habaayib sini galee warri asirra jirtanus warri as jala jirtanus jaalalli mana keessaa ka'a obboleettii keessan takka yoo mana keessaa jaallattan nama social media jaallattan sini galee ijoolleen kaayiroos laa na jabeessan na jaallatan sini galee intala kana hoodhaa nama biraa Itoophiyaadhaa fidanii jabeessanii geema barsiisanii diyaasbooraa barsiisaa jirani miti anallee fidanii diyaasbooraa na barsiisanii kottu geemii nu faana gal kottuutii taphadhu kottu gastii keenya seeni naan ja'ani kun hundi hin jiru sini galee inni miidiyaa irraas ana jala dhufee geeman qabatu ana nan tuffatu maraattus naan hin jiru sini galee mana keessaa iyyii eegalaa kaayiroo keessaa eegale wanni godhamu hin jiru rakkoo hin qabu kan koo abbaan barbaaddan amma dubbadha. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya semua. Ceraki ya Fati? Wala ta'ase ase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam kiyamu ani lamu madubadde tingapwa bayin de kifade fatotiya okay rakam kamu fatotiya dengadelle si metin ture wajhaso ine ture ati tanama rankayatin hukuma hundao tanama rankayatin malif joyete gaddar banama ol darba rabbi sifa goru lubutiya bakka namni nama gaddar betti rabbi nama ol darba ilmi nama wata kasifin godu sijalate sijibbe tasatifu harka nama harka rabbi ekata sigaltema razaqan khaliq ya bariyan khaliq rizqinte sila harka nama rasijirate atinun jurtu anis injuru harka nama rabbi nufin kenya wante arras ni jirata borus ni jirata nama qabatus nama dabtus kanama jiraachisu namu makesanu khajiraachisu khajjesu khasu khaliq wante lubbute hangarabbin si ume dufes qesan bafnetti konko abba oretiyada bikka rabbin si qode kanada miti bikka fete rabbin si konnan ilmi namas dura dabbachu hindando wan ko chakhae allah tirin funette oromo no guma ko makto dagay sabato tini dagay tami tanabo bate mutra rakada kuta mutra rakada yoxinda tanabo rizqi indallah fatiyati rizqi indallah harkana mana manjirto sila rizqi harkana mana majirate ati nyaate nduitu khayro kaysati ugara bitu bachu ati nyaate nduitu sirra isin bariu guyya fadan sirra barisisani guyya fadan sitti disisan
ni agarra miidiyaa kanarrattis nuti hanga tokko wal jala horiyaa hanga tokko wal leellisaa hanga tokko wal dabaala ija tara miidiyaa gubbaa wanti tatteenyuuf waa laaluu fi waa arguu fi tana haqa jirtu dubbanna kanaafuu ati rabbiin guddaan si bira haa dhaabbatu arraas baruus oromoo bal'oo qabdaa oromoon isaan gee takka giiftarri isaan qophatti uummatanii siif kadhatan hin jiru akkuma isaan oromoon dhalteetti ati oromoon si dhalte oromoon eenyufuu fira eenyufuu konfiiti eenyufuu lammii ifiiti kanaafuu as baatee dubbachuun keerra waan bareeda osoo geemiin teetuu hin gahin nuti gara dandeenyu ijoolleen biyya arabaa taaptaap si goonaa waan birallee dadhabnu viidiyoo si dalayna waan birallee dadhabnu abshir lubbuu si cinaa jirra sin jenna ila hangarumatti rabbii gaditti waan ilmi namaa godhuu danda'u takka tasirraa hambifannu qabnu siimuu barbaadeeti habiibtiti I love you si jaalanna egeysee oromoon guutuun si jaalatti oromoon guutuun si jaalatti si feeti ati ammoo rakkina kee amma booda asirra teessee imilmaan takka hin buusin hin booyin hangamma duraa siin naggadatan waan fedhan si godhan waan fedhan ja'an maqaa sii baasan sanuu itti sheena'uu qabda ganaa ammoo as gubba baatee waa tokko hin dubbatin rakkattaa kostarjii as bahi oromoo teetitti himadhu dhageessee kanumaan siidhaamaan amma booda imilmaan tokko hin buusin fatootiya galatoomii viidiyoo siif talee nuun jennu inshaallah tole ayyee jiraadha. Guys, tap naa godha kamaa warri as jala jirtan. Negisee nuti fufu. Warri as jala jirtan tap naa godha. Itti fufi si yookaan keeriidha. Si yookaan keeriidha. Keeri waa jettaare waa jedhi Erisha. Sabboontu sagaleen isiin deebisa. Ayyee hedduu galatoon wallaa kan dadhabe asuma ol goree beekta sheerii maali arginaani. Ni dubbadha shiiloo asayii sirraan dubbadha. Galatoon garuu wanni nama dhiba wallaahi dubbachuun wanni jennu kunniin hedduu nama dhiba. Geemii kana fatii akka qabnee fi maaliif achi fageessine beekta guyyaa dhabneetii miti nuyi ayisiisine tokko giiftaraa yaanneeti. Giiftarri kenna yeroo maraa guyyaa geemii guyyaa martu nuyuut godhameen banaa jira. Innaa guyyaa martu geemiidha. Namni hin dhagahin illee haa dhaguuf achi fageessinee qabneef. Wanni geemii kan achi fageessinee qabne wallaahi ana akka beeku akkanaa jee akkanaa taphadhu. Geemii kanarraa gana siisii taphadhu jedhee nan sii galee guyyaa akkana kun siif bareedaa saatartee waan akkasiisan taphadhu jedhee. Garuu manuma keessa gayyaanii achi as yoo qabatan geemii akka nama dorgommii maaraatoonii irra jiru wayii wal dorgomaaranii fiiganii waan akkasii godhan bareedaa kana nama fuulduraafillee geemii oromofateefillee giiftarootaafillee gaarii miti. Geemii to'achuu barbaadan addaan siisaa taphadhaa qarallee sinuu wal bira buusaa kuunfatiyaa dura kuunfatiyaa duubaan akka nama lola wayii deemu gaardii kuunfatiyaa eeguu duubaan eeguu geemii kana eega qabne turee jira. Fuulduratti illee dheeraa achi asiyyuu qabne guyyaan nu qabne fagoodhaa jechuu laallee qabne jechuu irraa siistanii qabachuu yookiin guyyaa 4-5 jala buusee yoo qabatte gaarii miti yoo barbaadan nu geemii gad deebisuu hin dandeenye ayisiinee qabuuf hin dandeennaa turre qabsiisuu hin dandeennaa turre jechuudha har'aa miti gaafa geemii taphatan geemii meeqa taphatan dura geemii qabuuf barbaanne jechuudha namallee dubbisaa ture wallaan ijoollee kaayiroo hin taane jechuudha yeroo baay'ee taphachuu tiraay godhaa turteen dhiifteen saalfattii. Waan wayyo amma yoo geemii wayitu jira bira dabartii geemii biraa dhufaa bira dabartii osoo akka gootu geettee jechuudha. Kanaaf uummata keenya geemii wayitu taphattanii guyyaa laalaa nama wajjin haasaa yoo akkana namni martu bakka giiftara qaba giiftarri hin jira jedhee akkanumaan geemii haa qabatu oromoon martu taphatu gaduma yaa'e. Nullee taphachuu barbaadna bara yoo akkasii. Akkanumaan namni gabba'ee lama faa taphata namni sadi faa irra deebi'ee bara. Bareedaa miti waa gootanillee nama keessa qarqaartan laala. Fakkeenyaaf nu isii bira kadhaabannuuf yookiin asirraa taphanna wala jaarsaaf jaartii taane osoo hin taane waan miskiina taateef isii bira ta'een dhaabannaa jechuudha. Fatiyaa biraa jechuudha. Viidiyoo dalagee ture Oromoon argaa turte hin cufe malee banuu hin danda'an. Kan qabe geemii san dalage jechuudha isiillee dubbattee turte. Turee jira eega qabni. Guyyaa asirraa argite tiktookirra jira. Maal gootaa deemtee irra qabatte. Maal gootaa duubaan qabatte. Dura fiitee dhufte. Maa irraan siisin bulii 15 yoo barbaade geemii ardii mara geemii gootan uummata keenya waan akkanaa kun wallaa bareedaa miti garuu hedduu na ajaa'ibsiisa. Yookee taphadhaati eega namni tokko qabate dhiisaa nama sanii irratti deddeemuun gaarii miti maaliif
si jibbisiisa nu dorgommii wayina fakkaata yeroo baay'ee yoo namni kun qabatee maal godhu fito maal inni rakkoon keessa giiftara warra asirraa giifti kennu kana waliin haasoitani dur waliin haasawanii bad namni tokko geemii yoo qabatu wallaa waliin haasawan bulii 15 ji'a akkasi walii hima geemii wal dhagaa wal jalaa kaansil godha ka ammaa kuni geemii qabame laalee inumaa achees guyyaa 3-4 yoo ta'ate bareedaa miti nusimma nu martu nu qixxeedha garuu nama awwala geemii qabate sanii haqaan dubbannaa jechuudha nama qara taphachuuf tiraayee godhaa ture geemii meeqa dabarsee fatiyaan beeka anuu nama dubbisee ture gara ji'a 3-4 ni gaa jechuudha dubbisee tabsiisaan jennaan ayyee jedhanii achumaan wanni sun nama soqaa yaa taphattu jennaan callisanii turan jechuudha amma haa taphattu jennee qabneef waan akkasii garuu akka mataa kiyyaatti hedduu osoo addaan siisitanii irraa siisitanii kaansil gootee yeroo biraa taphattee warroonni dura qabattan duuba qabda an beeku naa donno namni hin ganni gaarii na fakkaata yoo akkas hin ta'in yoo akkana dorgommirra taatan nulle geemii taphanna gaafa isin arra taphattan borumtaa geemii qabanna bakka namni hin finne qabsiifna jechuudha dorgommii wal balleessaa jechuudha yoo wal hin dhagahin wal dhageettee akka durii wal duukan deemin akkanumaan ka geemii qabattu namni biraallee dhufee qabataa kuunillee qabataa maal ta'a giiftaruma kanaa fi aarsitanii isin kennuu dhabee isin biraa baqata jechuudha. Maaliif waliin galtan ka? Dorgommirra jirta maaraatoonii akka nama fiigee injifatuutti deemaa jirtan jechuudha. Sigala muuzingal eegaa tiita baddaa giiftaroonni kunuyyuu isin muufatan yeroo keessan eeggadhaas isaan addaan achi siisaa dalagatanii isinii kennan guyyaan geemii yoo jedhe bareedaa miti. Nuti barfatee guyyaa torban tokko keessa qabuu fi wallaalle. Nambara maatii si akkana kana wallaalleetii miti bar maatii si nuti ni galaa dura mee laala maatii si kana wali eda aatii laala wallaa dhugaa si ni jira wanni achi fageessinee qabneef giiftaroonni itti baay'atee jira geemii itti haa qophaa'anii fatiyaan gaafa kanaa taphattii jennee numartuu itti qophooyne waan dandeenye sappoortii godhuuf guyyaa achi siisinee jechuudha garuu waan akkasii bareedaa miti nama biraatti dabarseeraan carraa ofirraa dhiisii fatiyaan booyinii ati siin jedhe. Assalamu alaikum.